Nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun har'a immoo dhimma ajandaa TPLF lola deebistee kaasuuf dhiyeenya kana taateewwan jajjabaa raawwachaa jirtu ilaalchisuudhaan yaada qondaaltota siyaasaa Itoophiyaa kennan isin biraan ga'uudhaaf tartiiba galchanneeti jirra. Hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha amma kallattumaan gara bal'ina odeeffannoo teenya guyyaa irratti isin dabarsina. Baalli TPLF Shaabiyaan deeggaramuudhaan guyyoota itti keessatti mootummaa federaalatti haleellaa banuuf murteessuu isaanii obbo Geetaachoo Raddaatii fi Ambaasaaddarri Ridwaan Hussein beeksisan. Qaamni mootummaa Itoophiyaa mormu kan mootummaa federaalaa mormuun beekamu wayyaaneen waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduu taasifame ifatti kuffisuun mootummaa federaalaa waliin kallattiidhaan wallabdee waraanaa taasisuuf qophaa'aa jiraachuu mariisistoonni duraanii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa himanitti jiran. Akkuma obbo Geetaachoo Raddaatii fi Ambaasaaddarri Ridwaan Hussein barruu isaanii Aljaziiraan maxxanse irratti akeekanitti murni wayyaanee naannoo Tigraay TPLF yookaan wayyaaneen waliigaltee tana mormuudhaan bulchiinsa yeroo naannoo seera qabeessa ta'e diiguudhaan caasaa mataa isaanii babal'isee jiraachuu beeksisan. Baalli wayyaanee tun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa tuffachuudhaan dargaggoota Tigraay humnaan waraanatti bobbaasuudhaan naannicha gara bara dukkanaatti deebisuuf tasgabbii dhabsiisuuf dhiibbaa taasisaa jiraachuu beeksisan. Gareen tun kallattiidhaan deeggarsa mootummaa Eertiraatiin hoogganamaa akka jirtu ibsii waliin qondaaltota lameenii beeksisan. Qaamonni basaasa Shaabiyaa waliigaltee Piriitooriyaa diiguuf gamtaa dho'isaa cimdoo jaamu uumuu isaanii kan beeksisan qondaaltonni lameen Itoophiyaadha. Akkasumallee baalliin wayyaanee dhedhatte tun gargaarsa Eertiraatiin guyyoota itti aanan keessatti haleellaa waraanaa haarawaa mootummaa federaalatti banuuf qophii xumuraa akka jiran agarsiisuu beeksisan. Ibsi hawaasni idil addunyaa baallee TPLFtiif deeggartoota isii kanarratti dhiibbaa dippiloomaasii cimaa akka godhu gaafatan. Kun ammoo malaan waliigaltee Piriitooriyaa humnaan jijjiiruuf kan naannicha keessatti rakkoo siyaasaa gadi fagoo galchuuf kan yaadame ta'uu beeksisanitti jira. Wixineen labsii haarooyni bulchiinsi naannoo Tigraay wixinee ja'ame kan filannoo waggaa 6 dura taasifameen kan hundeeffamee fi akka sababaatti lola kana kaasuu akka danda'utu himame. Wixineen sadada mata duree labsii mootummaa naannoo biyyaalessa Tigraay lubbuun jiraachisuu fi nageenya uummata Tigraay mirkaneessuuf baase ja'amu kan qophaa'e kun mana marii naannichaatiin akka ragge BBC'n afaan Tigreenyaa maddoota isaa waameffachuudhaan gabaase. Wixineen labsii tun boqonnaa 6tti kan qoodamtu waggaa ta'u hanga fuula 44 kan qabu waggaa ta'u tumaalee Itoophiyaa keessatti hin baratamnee fi heera idilee naannoo yookaan federaalaatiin alatti kan hiikaman keessaa qabu ta'uu maddeen kun ibsaniiti jiran. Diinni waliigaltee Piriitooriyaa cabsee gochaa ammeenyaatii fi jallina gosa hundaa uummata Tigraay irratti raawwachaa waan jiruuf uummanni fi mootummaan ifirraa ittisuuf mirga uumamaatii fi seera qabeessa kan qabu ta'uu seensa labsii tanarratti beeksisan. Wayyaaneen bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa jalatti hundeeffamee diiguudhaan mana marii waraana dura filatame bakka buufte. Kunis wallabdee mootummaa federaalaa waliin jiru daran kan ammeessu waggaa ta'u dirqama waraana biyyaalessaa wixinee labsii tana keessatti kutaa tokkoffaa keewwata 5 irratti namni dhalataa Tigraay ta'e umrii fi hayyama fayyaa qabu kamuu waraana mootummaa naannichaan baasee fudhachuu fi hirmaachuun dirqama biyyaalessummaa akka ta'etti beeksisan. Wixineen labsii kutaa 3ffaa keessatti keewwata mata duree itti gaafatama yakkaa jedhuun namni kamuu waraana Tigraayitti makamuu yoo loluu dide adabbii hanga birrii 10,050 jidduutti akka adabamu fi dirqama isaa ba'uuf ammoo akka dirqama isaa tumaa kana keessatti beekame. Haa ta'utii malee ammoo guyyaa kaleessaa TPLF ambaasaaddarota Afrikaa kan Obaasanjoon durfamu magaalaa Maqaleetti wal arguudhaan marii taasisaa oolan. Pireezidaantii Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'eel fi ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kan baha Afrikaa Obaasanjoon magaalaa Maqaleetti marii taasisuun dhimma kanarratti marii gaffagoo taasisuu beeksise. Marii tanarratti kan hirmaatan ambaasaaddarra Addisaalam Baallame Tigraay TV akka ibsetti gama Tigraayin uummata baraaroo sochii ariifataa fi qabatamaa ta'e gochuuf fedhiin akka jiru ergamaa addaa kanaaf ibsameeti jira. Ambaasaaddartichi kun itti dabaluudhaan gama Tigraay rakkoolee karaa mariitiif araaraatiin hiikuuf fedhiin jiraatus mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuudhaan Tigraayitti marsee qabuuf haleellaa raawwachaa akka jiru ergama kanaaf hubachiisuu isaanii hime.
Sababa kanaanis uummanni qe'eerraa buqqee dhukkubaa fi beelaan dhumaa akka jiru akkasumallee uummanni harka humnoota weerartoota jala jirus dararamaa akka jiru ibse. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Obaasanjoon gama isaatiin ammoo mariin Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin taasise gaarii akka ture himuudhaan kaayyoon ijoo marii tanaatis mufii fi waldhabdee amma jiru tasgabbeessuu fi haala nagaa waaraa dhufu haala mijeessuuf akka ta'e ambaasaaddarri Afrikaa Obaasanjoon ibseeti jira. Kanaanis ammoo ambaasaadar Addis Salam gara TPLF godhuudhaan mootummaa federaalaa kan kumate ta'uu ibsa kanaan agarsiise. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo haleellaan tan osoo hin dhaabbatiin waraanni hin xumuramuu jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa dhiyeenya kana Iraan wajjin taasisaa jiran irratti ibsa dabalataa kenne. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka ibsetti lola Iraan waliin taasifamaa jiru hatattamaan dhaabbatuun murteessaadha jechuudhaan dubbate. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora jalqabaa waraana Iraan waliin ture xumuruuf qaban garuu haleellaa kanaan fashalaa'ee jechuun ibse. Kanaanis ammoo Iraan gama isiitiin Ameerikaa kan kumattu ta'u Ameerikaanis ammoo Iraan kumachaa jiraachuun mul'ate. Tiraamp kaleessa galgala ibsa miidiyaalee kanneen waraanni Iraan waliin qabnu xumuramuu furmaata gaarii qabnaa jedha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagiyaan TV mootummaatti akka himetti gabaasa waliigaltee kanaa akka tilmaamaa fi kan dhumaati jechuudhaan dubbate. Garuu Tiraamp kanaan dura biyyoonni lameen wal dhabdee kana xumuruuf waliigaltee murteessaa irra ga'uuf akka dhiyaatan yaada dhiyeessuu beeksise. Tiraamp saatii muraasa dura ammoo ibsa kanneen Iraan itti cimuudhaan haleellaa kana raawwachuu yoo itti fufte waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni fashaalaa jechuun ibse. Biyyoonni lamaan baatii eebilaa keessa dhukaasa dhaabuu walii galan. Garuu torbaan kana qofa haleellaa marsaa lama dabalatee dhukaasa adda addaa yeroo ammaan tanaa dabareen walirratti raawwachaa jiran. Tiraamp irra deddeebiin abdii waliigaltee Iraan waliin taasisan dubbachuudhaan haa ta'u malee ammoo gaafii waraanni kun yoo xumurame malee waliigaltee irra gahamuu hin jiru jechuudhaan ibsite. Tiraamp furmaanni danda'amuu fi waraan duula waraanaa xumuruun waraana kana xumuruu qofaa jechuudhaan dubbateeti jira. Meeshaaleen kontirbaandii birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 89tti olitti tilmaamaman to'annaa jala oolfamuun dhaga'ame. Koomishiniin gumruuka meeshaalee kontirbaandii birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 89 ol kanneen tilmaaman qabu beeksise. Kanneen keessaa birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 69 fi kumni 400tti kan tilmaaman meeshaalee alaa galan hoggaa ta'u meeshaaleen alergiin ammoo birrii miiliyoona 20 fi 500tti kan tilmaaman ta'uun beeksifame. Meeshaaleen kunneen hordoffii koomishinichi poolisii federaalaa fi dhaabbilee poolisii naannoo akkasumallee hawaasa waliin ta'uun caamsaa 27 bara 2018 hanga waxabajjii 3 bara 2018 guyyaa dheengaddaatti to'atamuu beeksise. Meeshaalee kanneen dabalataadhaan namoonni meeshaalee kanneen daddabarsuun shakkaman 16 fi makiinaawwan 20 takka to'atamuun ibsame. Meeshaaleen to'atamanis uffataalee, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, buna, midhaan dheedhii, meeshaalee jijjiirraa qaama makiinaadhaa, meeshaalee miidhaginaa, jimaa, baala sammuu nama hadooj, qorichoota albuudaa, beeladootaa fi maallaqa biyyoota garaagaraa ta'uulleen ibsame. Dhiibbaan kontirbaandiin diinagdee biyya irratti ga'u ittisuudhaaf qaamoleen qooda fudhattootaa fi hawaasni qooda isaanii baachuu akka qaban koomishiniin biyyaalessa Itoophiyaadhaa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun dhimma naannoo Tigraay fi walitti bu'iinsa TPLF fi mootummaa federaalaa akkasumallee Iraanii fi Ameerikaa irratti xiyyeeffate kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.